shamarran biyya arabaa jirtu qofaaf rabbi jedhan dabarsina wanta haasawa kiyya kana isinitti illee dheeratu waan isin fayyadu waan lubbuu teessa isin baraaruu danda'u sagalee tiyya tana bira hin lufinaa sheer duwin posti godha waliin gaya eenyu shamarran biyya arabaa qofti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Warroonni amantaa biraallee ashamaar kafuune jirra jirtu baga jiraattan. Obboleeyyan tiyya shamarran biyya arabaa jirtan. Waani hiriyaa tiyya takka qunnamee otoma asteennu torbee takka geenne torbee lama geenne jirra. Waan isii qunname irraa isin himuu deema waan kana qalbiidhaan dhageeffadhaa. Hiriyaa tiyya tanaa gurbaan wahii Itoophiyaa irratti bilbila. Gurbaan Itoophiyaa irratti bilbilu kuni lakkoofsa isin hin kenninee fi isin hin beektu inni isin hin beeku. Bilbilee fi haasofsiisee maal jedhaanii obboleettii tiyya abjuudhaan si argee hedduu rakkoo keessa jirta. Hedduu rakkoodhaan kabbabamtee jirta. Rabbitu ana mujiizaa naa kenne. Mujiizaa rabbiin naa kenne kana abjuu tana sitti himuuf dhufee jedhaan. Yaa shamarran teenna qalbiidhaan dhageeffadhaame. Yoo jedhu nama hin beekne namni nama akkamin nama hin beekne namuma tasallee argee hin beekne wayiitiin namni akkamii abjoota yaa obboleeyyan akira. Abjuu argee erga abjuu argeen booda rakkootu sitti jira qolatu sitti jira gara siin haada keessa jirta. Rabbi sirraa haa hiiku anis mujiizaa rabbi naaf kenne tana waan beeku irraa akkasiif hojjedhu akkasirraa hiiku birri na barbaachisaa waa birri ergii jedhaan. Obboleessi keenya kun obboleetti tiyya tana hin beeku. Isin isan beektu inni isii hin beeku. Yaa obboleeyyan akira. Namni wanti akkanaa isin mudatee sobanii harka garaa jalaatiin birrii keessan isinirraa fuudhanii birrii keessan isin hojjetaa jirani. Of eeggadhaa shamarran biyya arabaa. Nama hin beekne illee jana janina rabbii isin uume sodaadha. Waan osoo dalannu dunyaan gara nurra harka deebiti wallallee jira. Itoophiyaan musiibaa malee waan biraan hojjettu. Itoophiyaan biyyi teenya sun wanti jiddeef irra caalaa falfalaan wal miidhutti jirti. Falfalaan wal galaafatutti jirti. Wal hasadu jira. Obboleettii miidhu jira. Obboleettiin obboleessa miidhu jirti. Obboleessa miidhu jira yaa banii Aadam. Akkasitti birrii tana ergitu malee rakkoon kun sirraa hin hiikkatu. Ammallee deebitee dukkanuma deebita rakkoo keessatti deebita. Ammumaan tana birrii ergi ati ifa ba'uu barbaannaan jedhaan. Yaa obboleessa kiyya. Nu rabbiif guyyaa qiyaamaatti amanna. Ani nama musliimaati jetti nama hin dhagaabar. Maali namni ati waliin haasoftu kun jedhee sii gaafadhaan fi gurraa hin dhagaara waan jirri haasoftu marti. Nama cinaa teettee haasa'uu jirti. Ani rabbi guyyaa qiyaamaatti amanaa. Ani nama islaamaati. Nu yoo wallee dhukkubsanne rabbumatti irkifannaa. Nu warra laa ilaaha illallaati nama waa shirkii jala deemu miti jettee wallahi deebii gahaa kana deebiftiif deebii ila nama qoobsu wayii deebistiif. Birrii kana ergi yoo rakkoo keessaa bahuu barbaadde yoo furmaanni keessii haa furamuu barbaadde du'aayii sii godha mujiizaa qaba rabbi abjuun argisiiseera waan akkanaati jedhanii isinif fakkeessanii deebi'ee maal jedhaan namatti illee himin jedhaan dubbii irra isinii darbe namatti illee himini birrii kana daddafii ergi rakkoo kana keessaa baata jenna rabbiin kiyya rakkoo keessaa na haa baasu yaa obboleessa kiyya si'ee miti ka rakkoo keessaa na baasu jettee deebifti obboleettiin tiyyatun warabbal ka'aba sobatti hin jiru wallahi laazim akkas jettee waliin haasoftee obboleettiin tiyyatun yaa obboleeyyan shamarran biyya arabaa jirtan wallahi birriin tiyyan harkaadhumatti jettanii rakkoo keessa jirra jettanii cinqame jettanii dunyaan maaf akkana jala hafaati jettanii tokko namaa rakkoo maaf na hammaatti jettanii ilma namaati wallahi rabbii jedha harkaan kennina rabbii isin uume dhabamarraa isin argamsiise dhiigarraa nama isin godhe rabbii dandeettii hunda harkaa qabu rabbii addunyaallee namaa kennuu danda'u rabbii nama harkaallee fudhachuu danda'u wallahi billahi namni isa ergifate ilma namaatti hinaa jiru kanaafuu shirkii jalan deeminaa ijoollee biyya arabaa jirtan hedduu biyyarraa bilbilanii ijoollee biyya kanaa dunyaa jaraa irraa fuudhanii amma mucayyoota namaa rakkana godha dunyaa asirgiyaa dunyaa isiitiin irratti hojjechiise isii irraa ji'aan guuruuf ijoollee baay'ee waan akkanaatiin miidhamaara waan ta'eef of eeggannoo cimaa godha. Birri takkallee maan ta'e naan jedhe jetti kunu birri takkallee maa hin ta'e ergi jedhaan ammaan tan hatantamaan ergi jedhaan. Birriin takka isaa waa gootii fi miti isii miidhuu barbaadeeti. Warri nama miidhu wallahi rahmaan si haa miidhu. Warri ilma namaa qolaa itti godhu rahmaan qolaa isinitti haa godhu. Warra hiree ilma namaa irra dhaabatu wallahi haga taakuu tana rabbiin homa qarasiif kalaqe waan itti sii safaree nyaatta malee hiree nama sanii hiite wanti ati argattu tasumallee hin jiru. يا بني آدم والله ربي وياك يا ما صدادا إبدي جهنم هنجر ربي صدادا
والله ربي قطعة ويا قياما ني أرجت قبها كان الرتوسني كفلو ديما ربي صداد أول هميرنا يا بني آدم يا أمة نبي محمد والهميرنا يا أمة بيا كأن سني والهميرنا أولان كيو قدت جمديف أولان كيو هبتامي تجمديف الرام الكوفتا الرها سبب أولان سني جراتشو دنديت يا بني آدم والحسدون والله بالله إبدي الدنيا وأنا ما هو بحجمنا ما هو إبدا رحماني كأننا نار جهنم خالدين فيها أبدا ربي جلسان والله بالله أبدا كيف تعصون إيجا تجرى ربي صدق أولهم مننا قرأت راتي جم فولين يشوف في جنا سنين جدا حسوا سنين درسة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شر أدراك إنسان شمرن كينيا وانت أكنا الرا وفي جنة ما قد عايزين جدا وبوليتي كينيا قلتهم dhugaa rabbii wanta kanaa kuni hinjiru mati hinjira dhugaa rabbii wanta kanaa kun sirriitti deddeebi'ee jira biyya ormaa kana keessatti jechuudha. Warri waan kana daldalanii itti fakkeessanii ijoollee teenyarraa akkana ta'e akkana abjuun akkana godhe jedhanii ijoollee keenyarraa kan shawwadanii irraa waa fuudhanii irratti ofuma isaaniitti waa seexanaa hojjetan baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhaa isin jedha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirta itti nageenya waaqayyo isin hawwatu akkam jirtu ana boleettiin keessan nagaa guutuun qaba galata waaqayyo isin illee baga nagaa taatan baga naa jiraatan isin jecha. Egaa hordoftoota kiyya warroon immoo chaanaala kiyya faaraa taatan immoo subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a warra ta'aa jirtan galatooma ulfaadhaa isin jira. Asumaan immoo warroon jajjabeessaa jirtanis warri subscribe isna gochaartanii warri comment isna gochaartan warra gaafis na gaafachaartan galatooma ulfaadhaa isin jedha. Egaa ka hordoftoota kooyi akkuma viidiyoo jalqaba irratti buleettiin keenya muudannoo hiriyaa ishii muudate garuu hin ergine wanta kana irraa hubattanitti wanta kanarraa sirriitti of eeggadhaa isin jedha. Hordoftoota kiyya maaliif wanta kanaa kun sirriitti deddeebi'aa jira dhugaa rabbii sirriitti jira jechuudha. Micayyoo kana qofaa miti garuu micayyoon kun itti ergine jechuudha. Namichi kun amma kan ishii micayyoo kana gaafatu beektanii birri keessa darbitee birri takkitti illee haa ta'u ergii birri takkallee haa ta'u ergedhaan lawwaan san keessa buusee micayyoo tana raatechee birri ishirraa guurrachuudhaaf jechuudha agartanii. Waan seexanaa sanii walii gadi dhufu jinniidha moo sabsibee jedhasa walii gadi dhufudha jechuudha irratti hojjisiisee jechuudha. Inna ilmi namaa hangam akka jiraatuun beekanii waanuma hin taane waanuma bakka addunyaa kana irratti hin filatamne yookiin hin barbaachisne daldala walii gadi jechuudha. Annaa micayyoo kana ka ishiin ergine ofirraa ani hin barbaadu ani rabbi kiyya gochaatti amana malee ani waa seexanaatti amanu jettee diddee jechuudha micayyoola. Osoo nama tokko itti sodaatee ergaa jechuudha dhugaa rabbi. Inna wantoota akkanaa kana ijoollee of eeggadhaa sirriitti jechuudha. Hin jira warri daldala akkanaa kana daldalu hedduutu jira jechuudha fakkeessanii jechuudha. Inna akkasii sinin jedha hordoftoota tiyya. Kanaaf adaraa keessan wanta akkanaa kanarraa of eeggadhaa qarshii keessan nama argata itti erginaatii qarshii keessan qabadhaa hundumatu fira kiyya hin jedhinaa namni yaa lubbuutti akkasiin jedhu hundisaa fira keetii miti. Ishi annaa akkasii sinin jedha fira kee ta'uu baateyyuu of eeggannoo cimaa sin barbaachisa ijoollee shamarran mana madaamii jirru hundi keenya jechuudha. Innaa waaqayyoon waa eegu waaqayyo biratti immoo abbaan of eeguu qabaa of eeggadhaa isinillee isinin jedha waaqayyo sinaa eeguu wantoota kanarraa adaraa keessan of eeggadhaa isinin jedha. Dhaamsi kiyya isuma kanaadha. Akkasuma yaada fi qeeqa qabaatan immoo koomentii irratti nu gaafachuun dagatinaa isinin jedha. Har'aaf dhaamsi kiyya isa tanaadha. Obboleettiin kiyyallee sirriitti barumsa cimaa isinii kentee jirti. Anis immoo xiqqootti isinii dabalee jira. Singaa guyyaa gaarii isinii haa ta'u guyyaa gaarii qabaadhaa isinin jaaladha isinin kabaja. Baay'ee.